akka mooltan isin hundinuu baga guyyaa kana isin gahe akka artistii takkaatti anaaf wanni kun gammachuu guddaadha. Maali namni keenya hedduu carraaqee jira wallistoonni keenya kun akkanatti arguun Ibroo qofaaf osoo hin taane haamilee nama hedduutti godha. Tokko lammaffaa immoo namoota uummata keenya kan nuti dareenuuf kana waa barsiisaa jechuudha. Kanaaf wallisaan tokko yeroo baay'ee waan akkanaa hojjetee sirboota hojjetee uummata isaatiif gumaachee hawaasni isaa immoo maal godhuufii qabnaa jedhee yeroo waan akkanaa godhu haamilee cimaa warra nu duuba jiranis ka dhufaa jiruufillee abdiitti horaa asumaanuu uummata keenyaan galatoomaa jennaani warra nu cinaa dhaabbattan nu gargaartan wallistoota ciccimoo amma lafaa dhufus hedduutu jira. Haamileen kun isinitti haa baruu gaafa duunee qofa qabrii walirra dhaabbannee booyuu miti namni osoo jiru waa walii godhu baruu qaba. Qabrii irra geessanii ililli namaa kaayuu dura ililluma sanuu wanni gatii miti yaadu namaa kannuun osoo namni lubbuun jiru wal gammachiisuu jechuun waan guddaadha. Isinitti haa baruu galatooma. Ibroodhaan immoo congratulations baga gammaddee. warri Korea saat bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam baat ilmaan oromoo biyya keessa biyya ala kabajaa fi jaalalli isiniif amalu hundi keessanuu amantaa saala yookaan immoo lagaa fi gandaan otoo waliin qoodiin mucaan kuni Oromiyaa fi Oromoo golaagolee hunda dammaqse jechuudhaan mucaa qatalee kan akkasitti jajjabeessitanii bira dhaabattanii akka inni daran boru hojii biraa cimee itti hojjetu Oromiyaa waamsisu waan gootaniif guddaa galata qabdu. Warri biyya keessaa biyya alaa hundi keessanuu bira dhaabattanii koree kanatti amaanaa keessan kennitanii koreen kunis gumaanis obboleessi koos hundi keessanuu asis immoo mucaan qaxaleen qeerroon kunis hundi keessanuu akkasitti cimsitanii caaltuunis obboleettiin keenya obboleessa keessan bira dhaabbattanii amaanaa uummataa baattanii amaanaa kana obboleessa keessan bagattiin singee har'aan ga'uu keessaniif galata guddaa qabdu. Oromoof Oromiyaan immoo horaa bulaa deebanaa umrii dheeradhaa rabbiin kan isin guddaa raadhistanii miti kan laaqana keessanirraa ciree keessanirraa dhistanii rabbiin bakka itti isiniif haa buusu isiniif haa dabalu. Mucaa keenya immoo cimee daran kana caala nama hojjetu isaa taasisu rabbi bira dhaabbatu jechuu barbaada. Horaa bulaa deebanaa galatooma. Akka moostan ashama yaa kabajamtoota fi jaalatamtoota koreewwan akkasumas immoo warreen beekarsaati jajjabina kanaaf artistoota bira artistoota keessaa artiin biyya tanaaf hundeedha ija gurra waa hunda kanaaf artistoota warreen hafanis Ibroo olaaluu dargaggeessa hojiin isaa garuu umurii quufaadha nama guddaadha hojii guddaa hojjete hojii saba ibsu hojjete fuulduraaf irree kan hojjechuu danda'udha. Hundee artistoota kan taate hundi keenyaanis saba ishee wallisa ishee dhaggeeffachaa kan jiran guddan hundi keessan warreen kana keessatti hirmaattan hundi keessan yaanittaanuufis guddina irratti birbirsa ta'a coqorsa ta'a lafa qabataa birbirsa ta'a hundaan gaaddisa ta'a fuulduraaf irree haroorecha hin cabne ta'a cabsaa malee hin cabina ofirraa walirraa cabsuu keessaniif baay'ee gammadeen jira. Anis akka hooggansa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa pirezidaantii fi hundeessaa gatoo kiyyaatitti kanan ergaa dabarsaa galatooma jabaadhaa anaafeef immoo wal qabannee akka ceenuuf wantoota hafanis akka goonnuuf ergama hunda keenya tokko fudhannu ta'a. Sabni Oromoo hundi artistoota keessaniif abbootii gadaatii fi hayyoota keenya fuuldura dhaabbannu galatooma. Dhaamsa gabaabaa tokko bareedaa qabna nama addaa foon irraa cite artistiin teenya hangafitiin asin dura irratti edite korma gaafaa warra foon irraa cite warra bakkanii siraayyaa Muhammad Saaniin Allamaat Arraa dhufeen nu biratti argama carraa ta'e afaan Oromootiin ergaa nu dabarsaa. Galatooma akkam jirtan ani baay'een gammada Oromicha kabisa tahee isin waliin ta'ee walakkaa kishan ta'ee afaan keenya barsuuf deemee Oromichin takkuma illee kana fagaannee taa'aa turullee gala afamannee taa'aa turullee amma isin wajjin walakkaa kishan ta'ee saalihaa wajjin wal bira ta'ee ergaa kun dabarsuuf baay'ee na gammachiisa.
amma duba kaaniin dabarsan